kabajamtootaaf jaalatamtoota miseensota garee Haceen nuuf qaaliidha jedhu keessatti argamtan hundi keessan maqaa goota keenya artisti Hacaaluu Hundeessaatiin baga nagaan dhuftanii isiniin jechuu barbaada. Kan kenno dura duwwaan itti fufaa kan nagahan maase nagahan waa oolchuu irraa goran waa oolchuu dogongoran waa oolchuu dhugaan Hacee haa bahu wareegama qabsoon itti fufaa qabsaanni kuma qabsoon itti fufa fuuldurri kennee ifasanii jedha galatooma. Sagantaan amma itti aanu haala ijaarumsa garee Hacee nuuf qaali jedhu gama ka'u gassaatiin kallattii maal itti fufaa isaanumaaf hin dabarsaa iddoo galatooma. Tole galatooma hundi keessanii ergaa garee keenya egaa akkuma beekamu garee Hacee nuuf qaaliidha jedhu kun erga ijaarame waggaa arfaffaasaa isaati. Ka'umsi garee kanaa namoota muraasaan eegalame yoo ta'u amma miseensota haarawaas dabalachuudhaan baay'atee jira. Waggaa 3 dura gaafa gareen kun ijaaramu yaadannoo isaa waggaa 1ffaa albebii isaa mallisaa jedhu ilaalchise nutis hanga humna keenya sagantaa qopheessinee turre. Albebii isaa bitachuun qarshii miseensota walitti qabamee faawundeeshinii isa galchuudhaan hanga har'aatti deeggaraa jirra. Faawundeeshinii isaa deeggaruudha. Kaayyoo inni irraa wareegame nutis hanga dandeenyu itti fufsisna. Maal jechuu barbaadan asirratti amma fakkeenyaaf edda waggaa tokko ijaarame kaasee mallisaa kan jedhu CV isaa irratti kaasee ijaaramsi garee kanarratti wanti baay'een ta'eera. Oromoon wal baree namni mana keessaa dhufee kunoo waltajjii akkanaatti carraa kanaa akka argannuuf balbala nu banee Oromoon maqaa isaatiin walitti qabame jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee maqaa guruupii kanaatiin gareen sabab sablammiillee maqaadhuma guruupii kanarraan ka'eetu baname. Maqaa kanaan immoo namoota dhukkubsatanillee baay'eenis yaalamaniiru, kanillee boqotanis gara biyyaallee ergamaniiru. Kuni maalirraa ka'e ijaarumsa Haceen nuuf qaaliirra jedhurraa kan ka'e Oromoo walitti dhufee babbareedoowwan akka keessanii qaqqaalii akka keessanii akka walagarru carraa kana nuu ta'e jechuudha. Kanaaf ammas gara fuulduraattis jabaannee namoota haaraas dabalannee wal ijaarree akkaataa kanaatiin gara fuuldura duraatti akka deemnu abdiin qabaa. Kan kanaan dura ta'es immoo waan gurguddoo gootaniitu keessattuu qarreen qeerroon Oromoo ijoollee Oromoo baaranii kutaa 11 dhugaadha waan hedduu nama boonsu haalaan nama boonsu hojjettanii kanaafillee galata qabdu. Hayyee bakka bu'aa yookiin immoo hooggansa keenya garee Hacee nuuf qaali jedhu hedduu galatoon ulfaadhu siin jennaan mee hamilee yeroo tokko galatooma ulfaadha. Akkuma beekamu waa'ee Haceetiif naanis isinis kan bakka kanatti ol geenne kaayyoo isaa immoo itti fufsisna. Yaada keessan sassaabaati yaadannoo sammuu gochaa jirra. Namni tokko biyyoon sinootaa tasgabbiidhaan. Ururse gibeen urse gannaale ururse gibeen ajeko siegen dadhabe 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 ajeko siegen dadhabe. Sigane frekisa jabatu sabaf
kufaa wayyokaa jabaa jirma hundeessaa harrii aduudha aduu boroo urjii gaaleessaa galti hunda caalu wayyokaa kophaa dukkana ibsaa jagniisa jirra jedhu fuullee baay'ee dukkana ibsaa goota onnee gaaraa tokkummaan hin nyaaru satu nyaara hayyuun sammuu bilisaa turree bilisummaa saba tattaraara ursee diddeessi ururse awaashii urse diddeessi ururse awaashii ajjeekoo jabaa ilmoo dhugaati ajjeekoo dugugguru qabsoo ajjeekoo jabaa ilmoo dhugaati ajjeekoo dugugguru qabsoo ajjeekoo jabaa ilmoo dhugaati ajjeekoo dugugguru qabsoo siif qabsiisa sabni siidaa hunda caalu siif siideessa dhaloonni barii aduula aduu boroo urjii gaaleessa. Qabattan kan ammoo asuma iddoo bakka